Abiy Ahmed namichi jedhamu aangorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade hadhaqu. Yoo barbaade Qilee hadhaqu, yoo barbaade Asmaraa hadhaqu, biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni inni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu. Boris waan irra deebinee mari'annu. Boris irra deebinee waan walitti himnu. Wantin amma haasa. Hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an. Abiy Ahmed ituu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisan bas. Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame duwwaadha. Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u, biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u, Abiy wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati. Abiy aangoorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba, deemuu qaba jirra. Caasaan inni diriirse caasaan nafxanyaati jenneerra waliigalleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba. Isatutti mataadha. Namichi kun aangoo gadhiisuu qaba. Gaafa inni aangoorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a. Hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromoo. Namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf. Rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti. Mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaadha. Shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa Oromootti bobbaase. Namicha nafxanyaa fuuldura isa of keenyee inni wal gahii geggeessaa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti laa isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaati. Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see ga'uu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Hamma achi geenyutti wanti nuyi hojjennu isa sila Profeesar Isqeel jedhe. Itti mudduudha. Maalitti muddina? Tokko. Marsaadhaan qeerrooni waamicha qabsoo waama. Waamicha qabsoo waama qeerroon marsaadhaan. Waamichi qabsoo kuni al tokko karaa cufuu ta'uu danda'a, al tokko gabaa lagachuu danda'a, al tokko hiriira ta'uu danda'a. Akkuma itti qeerroon biyyaa waammatedha inni kan ta'u. Garuu Oromoo biyyi kan nurraa fudhatamaa jiru hunda keenya irraati malee dargaggoo irraa qofa miti. Biyyi dargaggoo irraa fudhatamee buleeyyiidhaaf hafuu hin jiru. Biyyi dhiirota irraa fudhatamee dubartootaaf hafuu hin jiru. Akka Oromootti kan lolli nutti baname, akka Oromiyaatti kan lolli nutti baname. Falmachuu kan qabnullee akka sanatti. Gaafa qeerroon waamicha waamu fakkeenya hiriirri haa ba'amu yoo jedhame abaluu faatu hiriira naa ba'a jedhanii balbala cufachuun gabrummaa ofirratti jabeessudha. Namni hiriira sii ba'u hin jiru. Namni bulee lafaa ka'uu hin dandeenye dhaabata qabatee ba'u ba'a gaafa jedhame gaafa qeerroon waammate. Gaafa qeerroon waammate. Karaan haa cufamu yoo jedhame dhiirri dubartiin guddaaf xinnaan dargaggoon ituu hin hafin namni hundumtuu karaan haa cufamu gaafa jedhame sana hojiirra oolchuudha. Wanta walaayittaatti ta'e ergitaniitu. Abiddatti qabsiisanii kokkee qabaniitu guyyaa lama keessatti hidhaadhaa baafatan hooggantoota isaanii. Sabi Oromoo guddaadha akka kanattiin wal bira qabuu hin dandeenyu jechuu dandeessu. Oromoon gaafa jabaate kanuma kan Oromoos. Kompleksitii nu keessa jiru nuyidha kan overkaamii gochuu danda'u. Nuyidha kan dandammachuu danda'u. Kanaaf abaluu faatu naa qabsaa, abaluu faatu naa hooggana, abaluu faatu qabsoo koo galmaan ga'a wanti jedhamu hin jiru. Oromiyaadhaaf Oromummaa kan dhale hawwii biyyoolessaa uummata Oromoo kan miidhatee dhalee uummata Oromooti malee eliitii Oromoo miti eenyuun iyyuu miti. Inni kun gaafa nurkaa gatachamuudhaaf nutti duulamu diina keenya ka'ee kokkee qabachuu kan qabu hunda keenya abaluuf abaluu miti. Barataadhaaf dhiifamee barsiisonni manatti galuu hin danda'ani. Biyya irra jiraatan hin qaban waan ta'eef. Kanaafi namni hundumtuu deebii kennuutu irra jiraata. Abboota gadaa Oromiyaa keessa jirtan. Guyyaan har'aa guyyaa isin teessanii uummata Oromoo ilaaltan miti. Har'a walittin ituu yeroon jiru. Gaafa Oromoon ayyaana godhatu ayyaana eebbisuu duwwaadhaaf miti abbaan gadaa kan uuman. Har'a rakkoo Oromoodha isa Oromoo keessatti kulkulee jiru. Dubbachuudhaaf ija jabina qabaachuutti isin irra jiraata. Akka bara qabsoo Oromoo Protestiidhaa godhamaa ture. Abboonni gadaa goota ta'anii Oromoodhaa wajjin dhaabataa turan. Abboonni gadaa Oromoo keessa jiran
garaa Oromoo keessaa ba'ammoo miti kan jedhu yeroo akkasiitu iddoodhaa ba'a. Jaarsoliin Oromoo ganda keessa jirtan aanaarra godina garagaraarra kan jirtan qabsoo Oromootii wajjiniin walaallammii tokko malee fuuldura baatanii dhaabbachuutu isinirra jiraata. Walumaa galatti uummanni Oromoo gaafa waamichi qabsoo godhamu abalufaatu gadi ba'eenaa qabsaa abalufaatu kana galmaan ga'a jechuun hin jiru. Sadarkaan sun bira darbameera. Uummata Oromootiif waamichi godhama deebii kan kennuu qabus uummata Oromooti. Ani barsiisaadha mana keessa taa'ee tan barataan naa qabsa'an hin jiru. Barsiisonni yuunivarsiitii kan sadarkaa lammaffaa kan sadarkaa tokkoffaa hundumtu biyya waliin qabna taanaan hundi keenya walii wajjiniin qabsoomna. Kanaaf namni hundumtu deebii kennuutu irra jiraata. Kallattiin qabsoo keenyaa isa kana maaliifaan kana dubbataa jira? Tigraayin ilaalaa wanta Tigraayitti ta'e. Maalirraa ka'eetu ulfina argate Tigraay? Namni hundumaa yeroo hundumaa wanti nu dubbachuu barbaadu waa'ee meeshaati. Isaa asii garuu dubbiin jira. Gaafa ani murteeffadhe nan du'a malee anatu du'ee bada malee Oromiyaan narraa hin fudhatamtu nafxanyaadhaan hin fudhatamtu ituu iji koo ilaalu anatu du'ee bada malee murannoo jedhurra dhaabbata biyya ofii dhuunfachuun biyya ofii dhaaluun. Isaan asitti murannoo kanatuun qabaatiin waan abbaa fedhe yoo qabaatte biyya kee namni sii kennuu danda'u hin jiru. Murannoodha waan ta'eef murannoon sun gadi ba'ee yeroo inni itti mul'atu ammadha. Jaarsoliin keenya nurkatti salphachuun isaanii gaafa sana dhaabbata. Dargaggoonni keenya akka hoolaatti manaa gadi waamamanii gorra'amuun isaanii gaafa sana dhaabbata. Dubartoonni keenyas nurkatti salphachuun isaanii gaafa sana nurraa dhaabbata. Kallattiin qabsoo keenyaa walumaa galatti kaayyoo keenya isa yeroo gabaabaatiif galma isa dhumaa ilaalcha keessa kan galfate qulqulleessee kan ilaale ta'uutu irra jiraata. Murannoodhaan kan deggirame ta'uutu irra jiraata. Maltee diinaa horiidhaan warra bitamanii dhufan maqaa jaarsummaa yamaaliyyoo kan irratti ija banate ta'uutu irra jiraata. Kallattiin keenya inni walii galaa garuu itti muddii isa jedhu sana. Gabaabaa dubbii kan biraa isa sila heenoo kaase afaan tokko duwwaa dubbadheetan sagantaa keenya xumurra. Waa'ee civil service keessa namoota hojjettanii waa'ee hojjetoota mootummaadha. Bara OPDOs ammas OPDOdhuma kan jiru haa ta'u maqaa kan biraa moggaafatteetti sirna nafxanyaa dhaabuudhaaf jettee bara OPDOs hojjetoonni civil service Oromiyaa keessa jiran naannoo kan biraa keessas kan jirani miseensa mootummaati. Kun waan beekamudha. Miseensa paartii biyya bulchuuti. Mindaa keessa nyaachuu hin dandeessan jedhamtanii sodaachifamtanii mindaa nyaachuudhaaf akkasin miseensa paartii biyya bulchuu taatan biyya guutuutu beeka. Maaliif taatan jedhees uummati Oromoo takkaa isin lolee hin beeku. Har'a garuu ijibbaatatu dhufe. Ijibbaati dhufe kuni sirna nafxanyaatii fi uummata Oromootu addaan walitti ba'aa jira. Kana gidduu iddoo banaan tokkollee seentimeetiriin tokkollee hin jiru. Lafi gidduu dhaabbattan hin jiru. Filachuutu isinirra jiraata. Eenyuun filattu? Filannoon keessan uummatuma isa isin dhalee isin guddise isa isin wajjin jiraataa jirtanidha jedheen amanaan. Kanaaf uummata Oromootii wajjin guyyaa isinitti dhaabbattan har'adha. Warri yoon uummata Oromoo bira goree yoon uummata koo bira goree hojii koon dhaba jettan murteen keessan har'adha kan barbaachisu. Uummata bira moo nafxanyaa sirna nafxanyaa bira dhaabbadhu kan jedhu filannoonsa har'a taasifamaa jechuudha. Wanti itti qabatan gidduu kana ispeesiin jirti see kanarran dhaabbadha wanti jedhan hin jiru waan ta'eef. Qulqulluu nafxanyaadhaa fi Oromootu walitti ba'e waan ta'eef kana gidduu iddoo banaan hin jiru. Uummata keessan keessa jiraattu, saba keessan keessa jiraattu, biyyi isin irra jiraattan biyya Oromooti, Oromoodhaa wajjin jiraattu. Kanaaf uummata keessan waan dandeessanii bira dhaabbadha. Diduu beekaa. Diduu beekaa. Baraa diduu. Mucaan namaa wanta itti dhufu gaafa waan isaan taane wanta conscienceinsa qalbiinsaa waan hin fudhanne gaafa hin dinne namummaa gadhiisaa adeema. Kanaaf diduu baraa ituma peeroolii mootummaa irratti barramuuni ashkara mootummaa nama godhaa hin danda'u. Kan isinii kaffalu uummata keessanidha malee biltsiginnaa miti sirna nafxanyaas miti. Kaadirooti ganda keessa jirtanis akkasuma. Qeerroon waamicha godhee jira afooshaa keessatti akkasin hin hirmaanneef. Akka namni cidha keessan irratti hin hirmaanneef akka namni du'a gayii keessan taaziyaa keessan hin dhufneef qeerroon waamicha taasisee jira. Kana keessa effectively ituu hin baafamin deebii kennuutu isinirra jiraata. Kan uummata Oromootti dhufe sirna nafxanyaati waan ta'eef. Ilaa Abiy Ahmed inni Shimallisiif hin taane kaadiree gandaatiif ta'aan jiru abadan hin gowwoomina.
in argitu waan inni Shimallisin godhuuf deemamu. Nafxanyaatti kennee nafxanyaan Baahir Daariin teessee ibsa kan irratti baafte mootummaa naannoo Oromiyaa. Sabni kana alaa maaltu jira pirezidaantii jedhamanii pirezidaantii maaliitii miti inni. Baahir Daar irraa ajaja dhufu. Ila waan inni gola keessatti walitti qabee barsiisota yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa Oromiyaadhaa alaa Oromoo kan ta'an walitti qabee inni jedheen nuyi Oromoodhaaf hojjennaa jedheetu golatti Oromoo gowwoomsee biraa deeme. Isa nu yeroo hundumaa dubbannu diina Oromootii biltsiginnaanii Oromoo irratti hojjetti ofaallaa Oromoo malee Oromoodhaaf hin dhaabbatu sanuu jennu sana Abiy ragaanuu ba'e miillana sobadha inni Shimallis golatti dubbate dhaabbii ejjennoo paartii keenyaa bakka hin bu'u inni sitti gaafatamaa jedhe. Abiyyitu ragaa ba'e laa beeka. Nuyi Oromoodhaa wajjin hin dhaabbannu diina Oromooti nuyi kan jedhu jechuudha. Inni nuyi Oromoodhaa wajjin dhaabbannaa jedhe miti. Oromoodhaaf hojjennaa jedhe miti. Olaantummaa Oromootiif hojjennaa jedhe miti. Abiyyi immoo sirrii miti. Paartii koo bakka hin bu'u kuni faallaa Oromooti kan hin dhaabbadhu jechuusa. Baahir Daar irraa ibsa kenname konfirmii godheetu hojiirra oolche jechuudha. Namichi Shimallisiif hin taane kaadiree gandaatiif ta'aan jiru. Bulchaa godinaatiif ta'aan jiru. Barsiisota Oromiyaa keessa jiraniif ta'aan jiru. Civil servantiidhaaf ta'aan jiru. Poolisoota Oromiyaatiif ta'aan jiru. Diina hunda keenyaati sirni kun. Diina namicha nafxanya adda baasee isinitti meera laa miillan ammoo ibsa kenneetu adda baasee isinitti meera. Ani faallaa Oromooti jedhe. Kanaafi faallaa keessan kan dhaabbate kanaaf deebii kennuunsaa yeroonsa ammadha yeroon itti uummata keessan bira gortan jechuuf hin jedhe. Poolisiin Oromiyaa already hojii gaggaarii hojjetaa jirtu. Sadarkaa hooggansaatti ol ba'ee garuu ejjennoon fudhatamuu qaba. Akka yeroo Oromoo protestiisan. Hamma yoomiitti uummata keessan ajjeef. Hamma yoomiitti uummata keessan akka horiitti qabdanii hiitu. Hamma yoomiitti nama sin dhale nama sin guddise qabdanii sodaachistanii hidhaatti galchitu. Hamma yoomiitti kun ta'a lafa Oromoo irratti. Kanaafi qalbiin keessan isinitti musana sadarkaa hooggansaatti as fidaatii hojjedha. Ijoolleen raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtanis akkuma kana. Akka didaa jirtan hinuma dhageenya ergaa isin ergattu. Akka isiniin taane sirni kun nafxanyummaa uummata keessan irratti fe'uu akka hin barbaanne himataara. Sadarkaa hooggansaatti as ba'ee caasaadhaan mul'ate sirrii miti ati biyya kana balleessaa jirta biyya nurratti diigaa jirta. Deemi ati rakkinni Oromiyaadha rakkinni biyya kanaadha si jedhamuu qaba Abiy. Ituula kanaaf dhaabbattanii seera tiksuuf dhaabbattanii warra raayyaa ittisa biyyaa gaafa inni mana maree federeeshinii sana seera cabsee sirna nafxanyummaa gad dhaabuudhaaf inni yaalee jennaanii dubbi himtuun mana federeeshinii sabootaa sun hojii gadhiifte gaafa sana kollettaasaa qabdanii lafarra gototaa malee dhaagashitu ture. Ammas garuu yeroon isaan dabarre. Kanaaf isinis uummata keessan bira dhaabbadhaa waliigalli qabsoo keenyaadha eessaa isa jedhamee fi itti mudduu isa jedhamudha waliigalli kallattii keenyaa kan jedhudha. Waan nu dhaggeeffattaniif sa'aatii dheeraa baay'ee